nama paasordiin jireenya harkaa badee ani nama jechoo dagatuudhaan ani hoola jedhee uf waamuun da'waan nuti isatti taasisuu qabnu ati hoolaa miti nama jechoo dursinee hubachiisuu qabna. Islaamummaa bareedduu rabbiin ilma namaa irratti uumetti deebi'in duratti. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جالتمتوتا كبجمتوتا هردفتوتا فيديو كان أكتانتا حواسكية كديميف كديجت وارجاجرا نمني قافة جراتي وانتوتا دينكي قري نما دقاهو نمت ألفاتو دقاهو نسالي واني نبني يرو أمانتنا نموني توكو توكو nama waaqaa uffakkeessuudhaaf jecha nuti hoolota waaqayyooti yookaan nuti ani hoola jedhanii gabbahanii yeroo haasa'an dhageen namooma ufii waakkate kan eeganaa namooma ufirraa mulqee ani hoola ufiin jedhu islaamummaa diinii rabbiin ilma namaa irratti uume qabadhu jechoonii dura ati hoolaa miti nama jedhanii dursanii barsiisutu barbaachisaa jechuun maaliif yoo ka jedhamu taate namni gaafa namooma ufii waakkatee hoola ufiin jedhe sammuun isaa akka hin dalagne sammuun kiyya hin dalagu jedhee ofirratti murteessee jira jechuu namni sun nama sammuun nan dalagdu jedhe wanni horii fi ilma namaa adda taasisu maali? Aqlii qabaatu aqliini qabaan gaafa namooma ufii mirkaneessani namni namooma ufii waakkate aqliin intelligence of the question IQ'n qollofamee jira cufamee jira jecho namni maalummaa namoomaa dagate tokko rabbii dhabamarraa si uume san beeki jechuudhaaf aqlii ittiin beeku hin qabaa dursee beekuu qaba. Namni sammuun kiyya hin jiru ani hin jiru jedhee du'a ofin murteesse yookaan ani du'a ofiin jedhe hin jirta jedhanii odoo hin beeksisin dura rabbitti amanii itti himanillee hin fudhatu jechuudha. Kanaafuu wanni nurraa barbaachisu maali? Diinii dhabuun mataan isaa dhibe. Laakiin islaamummaa bareeda dhabanii ka'anii namooma ofirraa mulquun ammoo awwaala du'a ofiisani jechuudha. Kanaafuu lammiiwwan kenna warra ani hoola ofiin jedhee namooma ofirraa mulqee namooma ofii dagate sani ilmi namaa namoomaan kabaja qaba. Nama ta'uu isaa hubachiifnee gara daandii rabbiin ilma namaatii jaalate ilma namaa irratti uume islaamummaa waamuu itti aansuu qabnaa jechuudha. Namni yoo namooma beeke kaayoo rabbiin isa uumeef rabbiin haa gabbaruuf rabbi na uumee beeka. Gaafa namooma ofirraa mulqee ani horii ofiin jedhe horiin nama tajaajila namni rabbii isaa gabbara. Wantoota garagaraa uumaalee garagaraa rabbiin wanni uumeef ilmi namaa akka itti fayyadamuuf akka ittiin tajaajilamuuf laakiin ilma namaa rabbiin wanni uumeef akka rabbiin gabbaruuf namni yoo namoomatti leevilii duraanii yookaan sadarkaa duraanii santa horii irraa bahee namoomatti yoon dhufin namooma san qabatee ani rabbiin gabbaruuf rabbi na uume fudhatuu hin danda'u jechuudha. Kanaafuu lammiiwwan kenna rabbi nama godhee nama taasisee isin uume hoola ofiin hin jedhina isin namuma garuu namoomni kun wanni ifa isinii ta'uu dhabeef rakkoo biroo osoo hin taane rabbii dhabamarraa isin uume san wallaaltanii tokkichummaa rabbii waakkattanii rabbiin eeganaa ammallee isin dagannaan jiruu dagamtuu namooma isin wallaalchiftee hoola ofiin jettan keessatti haftan jechuudha. Kanaafuu jiruu bareedduu duniyatti illee isin tolchitu ta'aakiratti illee jannata rabbii isin galchitu islaamummaa bareedduu qabadha. Gaafa diin bareedaa qabattan nama ta'uu beektan gaafa nama ta'uu beektan waan uumamtaniif hubattan gaafa waan uumamtaniif hubattani wamaa khalaqtul jinna wal insa illaa liya'buduun ilma namaatiif jinni illee rabbi eegana ammallee waan birootiif isan uumne rabbiin na haa gabbaraniif jecha kanatu isinii gala. Islaamummaan paaswordii jiruu duniyaatiif aakiraati. Namni gaafa paaswordiin jiruu duniyaatiif aakiraa isa harkaa bahe
paaswordiin jiruu duniyaallee isa jalaa dhokatee ani namaa miti hoola ufiin jedheef waama. Paaswordiin jireenya keessanii islaamummaa, diinii bareedaa islaamummaa qabadhaa. Rabbii dhabamarraa isin argamsiise tokkicha san kan eeganaa makluuqni hundi isaaf eeganaa ammallee bitamu san isaaf abboomamu san kan Nabi Ciisaan alayhi salaam yookaan Yesuus Kiristoos illee jireenya isaa amanee isaa sagade san rabbii san qabadhaa. Paaswordii jireenya keessanii deeffadhaa isiniin jedha. Wassalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.